Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e kan mudannoo na mudate jechuudha. Yeroo xiqqoo ta'e jechuudha. Waan xiqqeenya nama mudate kaa haga ammatti dagachuun dadhabe baay'ee waggaa turaadha. Hagadhaatti hin daganne jechuudha. Innis obboleettii irratti na mudate mudannoon kun baay'ee mudannoo addaati jechuudha. Hagadhaa seenaa ta'ina keessatti hafee jira jechuudha. Tanaan dura viidiyoo isin hojjedheen ture. Viidiyoo isin hojjedhe san irratti Beeruut keessatti mucayyoo daa'imni waggaa 3 boolla bishaan itti kuusan keessatti baddeertee of eeggannoo godhaa minaamna jedhee isinii dabarseen jira jechuudha. Mudannoo kanaa silaa guyyaa isa wal qabsiisee tan isinitti man jedhee tanan yeroo baay'ee hin arganne baay'ee biizidha. Hin arganne irruman tare jechuudha. Garuu wanni hagadhaa ana seenaa natti ta'ee waan bishaanii lagni isaa guutuu boolli bishaanii kan isaa guutuu wama ta'e haa ta'u nan yaadadha jechuudha. Seenaa san baay'ee yaadadha. Obboleettii tana wajjinuu bilbilmaanillee yoon haasa'u bakka seenaa santu ija kiyya na dura dhufu jechuudha. Seenaan kiyya kunis maali yookaan mootiyyuu mudannoon ana yeroo xiqqoo na mudate jechuudha. Obboleettiin tiyatuun dhalattee waggaa 2 ta'ii waggaa 1 ta'ii akkasii garuu harma hin guune harmi ni hooti. Lidatii hojjetanii jechuudha. Lidatii guyyaa dhaloota ishii kabajanii fi maaliif haazariin sirritti daggasanii nama baay'ee waamanii mana gaxarii keessa jirra dukkaanii dhaabanii jechuudha. Dukkaanii yeroo dhaabanii kan sargii fi yeroo namni du'e inni dhaabamu hin beekna. Ani haazariin maaliif akkasitti akka daggasanii namoota baay'ee walitti waamanii lidatii ishii kana kabajaa oolan jechuudha. Lidatii ishii kana kabajaa oolan namoonni baay'een sirbaa oolanii maal jechaa oolanii guyyaa bariisan amma haroo tokko iddoo keessaa qabna. Iddoo keenya keessa jechuudha. Iddoo bakka dinnicha minaamina kanatti dhaabantu jira. Achi keessa boolla bishaanitu jira. Boolli bishaanii kun gannas ta'ee bona hin badu. Siruma baay'ee gadi fagaata hin badu. Burqaan kun jechuudha. Bishaan achuma keessa waraabbanna. Namnis nu biraa dhufanii waraabbate. Yeroo bonaa kana yeroo bishaan argamne akka laayyetti bakka nu biraa waraabbatan ollaan keenya jechuudha. Amma obboleettiin tiyatuni xiqqoodha. Ani waan isanii yaadadhu sabu waggaa 1 ta'ii 2 ta'ii yookaan waggaa 1 idoon nagin harma hin guune. Qumbaa ishee xiqqoo takka jira. Qumbaa aayilaandii tana jechuudha. Ishee litirii 3 isan kan bishaan itti waraaban kana jechuudha. Ishiidhaan anatu dhaqee waraabaa. Yeroo waraabuun na faana dhufti. Anu baay'ee xiqqoodha. Ishiin anu yookaan hagamuun waan ishii ta'u waggaa akkas. Hagasiin waan an ta'u waan daa'ummaa hagadhaa kinoo seenaa ta'ee dhugaa sammuu kiyya keessatti na hafe. Amma akka yeroo dura gizuma namni bishaan waraabu ana faana dhufti nan sodaadha. Kortoo wayituutu jira. Kortoo san akka ishiin hin baay'atan kortoo san itti cufee ani bishaanicha waraabuu deema. Amma daashiin yeroo namni bariisaa sanii namnis ammas nurraa hin cinne keessumaa baay'ee yaa'anii sila maal ta'anii warri kunii nu dhoksatanii fuusisaa jiran moo heerumsiisaa jiran jedhan bakka faazariin humnaa ol diggisee maaliif akkasitti akka diggisan hin beeku. Sila moo namatu irraa dhoo'e jedhan nutti yaa'an dukkaanii saniif jechuudha. Dukkaanii dhaabbame saniif. Amma isin akkasumatti osoo jiru guyyaa barii kana jechuudha. Barii diggisiishii kana barii. Daashiin qumbaa aayilaandii litirii 3 qabattu tana jechuudha. Akka zayitiin keessa dhumu tokko isa qabattee bishaan waraabuu ni deemti. Yeroo ishiin bishaan waraabuuf itti guututti jechuudha. Waan ishiin itti qabatte kan litirii 3 sun itti guututti keessaa fudhachuu waan dadhabde wajjumaan itti lixxe. Hin soyinaa eessa arginu mucayyootan eessa arginu namni bariisanii baay'eetu mana jira. Hundi isaanii iddoo keenya keessa gaggaragaranii ni soqan. Eessa mul'attu mucayyoon tuni. Ana garaan kiyya kun ammoo nanahee deemee tana haroo kanarra laala. Haroo kanarra yoo laalu bishaan kun xiqqoo ishii gubbaarratti ol faffaca'ee jira. Xiqqoo bifa qayyaratee jira. Maaluma jedhee tanan irra gadi gahee oolaan homtuun jiru. Idaashii gadi liqimse gara gadiitti liqimse baay'ee gadi fagaate fe'umaa tokko fudhata. Onni kun fe'umaa ittiin fe'an tokko yoo beeytanii isa tokko gadi liqimsata baay'ee gadi fagaata waan ta'eef. Amma ol soohine gadi soohine iji baanne ammallee garaan kiyya kun na dideetuman dhaqee haroo kana
irra gadi akkanatti keessa gadi jedhee ilaala. Yoo inni ilaalu gubbaarratti of keessaa ol darbeedha ishee amma. Gubbaarratti of darbee jira. Amma kaa anatti argee yeroo lama immoo yeroo sadaffaattiin arge jechuudha haroo kana keessatti. Miila ishii kana takkichi daa'ima xiqqoo tana miila takkitti keessaa fuudhuun dadhabee faazariitti nan iyyee nan iyyaa luka ishii qabadhee tanan luka keessa ol harkisoo nan harkisa. Nan harkisa hin danda'u kanillee baay'ee xiqqoodha waan ta'eef nan iyya amma iyyinaan faazariin dhufe faazariin keessa butee gateettira godhatee bishaan kun akka boombaa kanatti afaan funyaan keessaa gadi yaa'e daa'ima xiqqoo tana. Amma namoonnis baay'ee mana jiranii sistariin kan gaafateenyallee hin jirte mucaan irra dhalu tokkos hin jira mana hin jiran ijoolleen kamoo keessummaadhaaf nutti dhufanis hin jiranii maazariin bakka duute jette nama garraama haadha fudhatte of ajjeesuuf letta manni barumsaa tokko ni jirtu asin baay'ee nurraan fagaatu. Haadha qabatteeti mana barumsaa keessa litti of ajjeesuudhaaf. Namoonni immoo maazarii fiiganii qabanii nama sadiin qabuu dadhaban dhugaa dubartiin nama dhiirri nama sadiin qabuu dadhaban maazariiti jechuudha. Amma faazariin akkasumatti gateetti irratti qabatee haga bishaan kun keessaa gad dhumu bishaan kun keessaa dhumee lafa godhanii homaa afurri keessa hin jiru duute bakka duute amma doktora mana achi biyya kana akkasuma gandi keessa hojjetu tokko ni jira. Dhufee laalee maal jedhee homni takka bakka qaamni ishii guutuun qorree mana tokko jira mana san keessatti itti cufanii bakka duute jedhanii namni akka jiruun ka guyyaa akka kaleessaa kana diggisiishii ture akka har'aa kana immoo namni hundi isaa nutti as garagaree duuteedhanii boonyee akkas yoo sa'aatii tokko ta'u ammallee doktorichi kun dhaqeetidha qabee ilaalan maalumaaf akka dhaqee ilaalellee beeku silaa duuteedhanii itti cufatanii amma yeroo kanaa edaa xiqqoo ishii gara qoonqoo jala akkas ho'uun ooltu ishiin ho'uun ooltu naan hin jirti jedhan hin jirti jedhanii amma maazarii namoo rifaatu san lammaffaa achitti gaggabde ajaa'iba bar gaggabdee amma maazarii afurritti hagatti deebi'utti ishiin immoo ishii achii afurritti deebi'a maazarii asii afurritti deebi'a akkasitti obboleettiin xiyyattuun ishee xiqqoon sun yeroo sanitti jechuudha amma guddatte gaafa waaqayyo jedhee gaafa inni biyyatti galee isinitti mul'isa jechuudha dhugaa dubbachuutti seenaan sun hagaarraa bakka garaa kee keessa na bahuu dide osoo ani arguu baadhee namni tokkichi dhaqee hin argu namni abbummaan fenniyyatee boolla sanirra ilaalu jechuudha anatu miila takkitti qabee keessaa fuudhuu dadhabee faazariitti iyya faazariin nafee keessaa bute gateetti irra godhate bishaan kun akka boombaa kanatti afaan funyaaniin keessaa gadi jigee san booda lubbuun itti deebitee obboleettii xiyyatana lubbuun itti deebitee ani lubbummaan bakka duuteetuma ergasuma fayyite isheen fayyiteet amma maazariillee wayyooftee harma hoosisuuf yeroo jettu namni baay'eedha kaama duuteedhani nutti garagarani silaa harma qabatte osoo jedhanu harma san achumaan jibbitee ishiin harma malee isin guddatte achi kinoo seenaan sun hagadhaa seenaa ta'ee na keessatti hafe jechuudha yaa obboleeyyan kiyyaa yeroon amma daa'imni waggaa 3 beerut keessatti bool'atti baddee jedhee simbiraan gahu san seenaa kanaan wal qabsiisee simbiraan gaha jedhee dhugaa hin arganne jechuudha yeroo hin arganne kana yeroo kan nu dhorge koronaa kana kanaafi homaa mitiin isiniin jedhaa hundi keessanuu bakka jirtanitti waaqayyo fayyaa isin haa kennu seenaa akka kiyyaa kanammoo yoo qabaattan nu qoodaa isinis koomentii jalatti seenaa akkanaa kanattuu kan bara kamii hagadhaa kanoo haga hadhaallee seenaa ta'ee natti hafe jechuudha dhugaa seenaa ta'ee natti hafe obboleettii keessan ergasii wanti akkasiin dhukkubu kunoo nagaa fayyaa ishii jirti hagadhaa yoo waaqayyo jedhamu gaafa biyyatti gale ishii wajjin viidiyoo hojjannee kan isinitti mul'isu ta'a jechuudha viidiyoo tana qabadhee isinitti deebi'arra.